waan Oromoon itti dhiigetu jira. Itti dhiignee namni hundi itti rakkatee itti cabee haati itti boossee abbaan itti boo'ee dhufee siyaasni Oromoo as ga'eera. Kaleessii fi har'i tokko miti jechuudha. Amma rakkoon nu bira jiru maa inni akka kaleessaa fi akka har'aa tokkuma taasofna. Kaleessii fi har'i gonkumaa tokko miti. Kaleessa OBS akka kanaa walitti qabee nama kanan kaa'u. Kaleessa nu hunduu waan barbaannu kan akkasii hin dubbannu. Har'a immoo kanan dubbataa jirra. Haa ta'u waan Oromoon barbaadu hundi milkaa'eera hin milkoofne. Kana gidduutti milkaa'u maaliif rakkoon sun illee kan ture waggaa 150 oliif. Rakkoo waggaa 150 ture torban tokkotti bayee hadeemu kan jedhu yoo paartii siyaasaa abjootaa ta'e yookiin nama abjootu yoo ta'e malee waan waggaa 150 walirra tuulame torban tokkotti maaf hin kaane yoo jennu yeroo tokko tokko waa qeequun salphaadha. Waa komachuun salphaadha. Odeessuun salphaadha. Dhugaadha. Waa kitaaba wayii dubbistees dhuftee miidiyaa argattee jennaan haasa'uu dandeessa nama amansiisuu dandeessa. Hojjedhu agarsiisi yoo ta'e garuu daqiiqaa tokkoof agarsiisuu dandeessu yeroo baay'ee. Rakkoo guddaan namoota eelitii Oromoo biras paartii siyaasaa Oromoo biras hunduma keenya bira jiru maa inni waa dubbachuu namni danda'ama. Waluma ilaaleen dubbatanan. Mee hojjedhu agarsiisa jettu mee paartiilee siyaasaatiin utuu kantiibaa Finfinnee ta'ettanii akkama jedhan hin godhanii. Kantiibaa Finfinnee ta'eetii mee Finfinnee guyya tokkotti Oromoo godheetu jettanii hin godhanii. Maaliif seete xaxamaadha magaalaadhuma isaatu. Waan as keessa jirutu kompleksiidha haaluma isaatu jechuudha. Siistemii waan ajjeesaa deemtudha. Kanaafi waan gochuu hin dandeenye yeroo dubbannu akka waan piraaktikaali otoo ana ta'e immoo maalan taasisa jennee ilaaluullee qabna malee akkanumaan tiyoorii qofa yoo haasofne utuu namni wayii teesti nu gochuudhaaf mi'ati immoo kana jijjiirinaan jedhee nan qaanaa jechuudha namman. Kanaafi amma gara fonqolchaatti yoon deebi'u fonqolchi kun utuu ta'eera ta'e ani akka kootti tokko uummanni Oromoo gaagaama guddaatu itti dhufa siyaasaan jechuudha. Maaliif amma yoo teenyee ilaallu salphaa fakkaata miti amma. Lubbuu namaatu ba'a. Hin bulchanii. Warri fonqolchan dhufanii biyya bulchachuu miti bara. Garuu gaagaamatu uumama. Dhufee qawweedhaan naftanyaas yoo ta'e Oromoos yoo ta'e kana booddee qawweedhaan aangoo qabatu. Firris diinnis kana booda qawweedhaan aangoo qabata jechuun abjuudha kun. Inni guddaan maa inni wal amansiisuudhaan yaada dhiyeessuudhaan namni kamuu gara aangootti dhufuu hin danda'a. Haa ta'u utuu fonqolchiidhaan gaddaa milkaa'eera ta'e inni guddaan jechuudha. Inni guddaan tokko lubbuu Oromoo hedduutu ba'a. Maaliif injifannoo of hin finne jennee aaruun hin hafu yeroo kana gadi ba'uun hin hafu. Isaan kun immoo neetwoorkii qabu meeshaa hedduu Finfinnee keessa galchaniiru. Yoo xiqqaate lubbuu Oromoo hedduutu ba'a. Siyaasni aarsaa lubbuu qabu immoo kisaaraadha mataan isaayyuu. Maal fayyadee kan sana caala akkamitti opportunity ta'a? Opportunity hin ta'u. Opportunity ta'a yaadni achi jiru an opportunity hin fudhan. Kana booda siyaasa gaggeessinu keessatti lubbuun Oromoo tokkoyyuu du'uu hin qabu yaada jedhuun deemuu qabna malee du'ee kana booddee ammas yoo jenna ta'e inni kun lubbuu namaatiin taphachuudha mataan isaayyuu. So haala kanaan deemnee ilaaluutii qabna jechuudha malee silaa yoona kana paartileen siyaasaa warra biyya alaa turan deebi'aayuudhaan maal gootu? Baay'uudhaan maal gootu? Deebitanii baatu? Hin baasan naftanyaan deebise? Kan biyya keessa jiru yoo deebise hidhe maal godhama? Hin baa. Waan godhuun qabu gaafa lubbuun namatti dhufu akkuma bara wayyaanee sana akkasuma ta'a uummanni immoo falmiitti fufa. Uummanni qawwee jala siin bulu naftanyaan jala siin bulu beekamaadha. Maal ta'a jechuudha? Sakrifaayisii fi dhiiga biraatu dabala jechuudha. Kanaaf bu'aan isaa natti mul'atu naan. Siyaasadha kun siyaasni nama harkaa miliqnaan hin deebi'u ammas. Kanaafi yaada yeroo dhiyeessinus yoo ta'e dhuguma ofii keenya maal fakkaannaa? Ofuma ofitti deebisnee yoo ilaalle ofuma keenya maal fakkaannaa nutam? Dhuguma alterneetiivii taanaa uummata kanaaf amma nuti. Paartiin siyaasaa 19 ta'ee alterneetiivii nu ta'a amma nuuf. 19 amma yeroo darbe kan mucaan walitti qabaan paartii siyaasaa Itoophiyaa kan dubbate sagantaa wayii irratti 19 guutanii jedhe. Anaaf dhiifama naa godhaa 19 Oromoodhaaf alterneetiivii miti. Haaraa yoo uumame malee Oromoodhaaf paartileen siyaasaa amma jiran alterneetiivii miti. Maaliif hihiramaniiru? Yaadaan hiramaniiru. Wal dhiitaniiru. Wal mocoraniiru. Wal kabalaniiru. Danda'amneef mootummaan isaan diiguuf deeman mootummaa gubbaadha. Gubbaarra ilmaan Oromoo jiran diiguudha. Lafa tokkummaan hin jirre kanatti fonqolchi kun osoo milkatee abbaan barbaade aangoo qabachuu isa kaasna.
So akka sun hin dhufneef immoo okay inni kaleessa seenaadha barnoota nuufaa ta'u halkan tokkoyyuu dabarraan seenaa barnoota nuufaa ta'u akkam haa goonu gara fuulduraa. Baay'ee gaarii. Kanadha amma seenaarraa barachuu dadhabuuni seenaa odeessuu fi seenaarraa barachuu dadhabuun Oromoo keessatti mul'ata yeroo hedduu. Amma paartileen siyaasaa kan isaan kaasanii seenaan Hayilee Sillaasee akkas ture, Hayilee Minilik akkas ture, Maaloon akkas ture, kun akkas ture. Okay. Akkas ture. Nuwo maalirraa baranne har'a? Nuwo sana ittisuudhaaf maalirraa baranne? Akka waan sun hin dhufneef maal gochaa jirra? Isaanumtuu yoom walitti dhufani? Akkamittiin paartiin 5 ta'e as keessa taa'u nu bira dhufe? Oromoo, Oromiyaa, Oromummaa jechaa maaliif inni isaanii 15 taa'anii bira ta'an? Kun mataan isaa iyyuu filannoo miti mamma burjaajessuudha. Maaliif utuu hin jaallatin jechuudha. Hihiramaniiru dhugaa jiru dubbanna yoo ta'e waa'ee Oromoo dubbanna yoo ta'e tokko Baalee Farsiitti gadi qajeeleera. Nama keenya jedha garasi. Tokko asiin Wallaggatti gadi qajeeleera. Aan isin keessaan baheedha gadi dhufe. Tokko walakkeessa kana qabateera. Nuyi asuma turre jedha. Beezii isaanii yoo ilaalte beeziin isaanii probleemii qaba mataan isaa jechuudha. Oromoon fakkaatu maal dhugaa jiru dubbanne. Waluun jaallatanii suuraayyuu waliin ka'uun barbaadani. Itti dafqineera walitti fiduudhaaf. Kunoo hundi isaanii argu as jiru hundi isaanii. Buzaayyoo Daggafaan jedhama. Yuunivarsiitii Mattuurraan barsiisa. PhD'n baradha Yuunivarsiitii Finfinneerraa. Yeroo hedduu wal geenyeerra giddu gala aadaa Oromoottis. Suuraa waliin ka'uun fedhani. Yeroo akkasii kana keessatti waan bittinnaa'aa kanaani uummanni Oromoo utuu carraan fonqolchaasuuf milkaa'eera ta'e dhugaadha lubbuu hedduutu jalaa ba'a. Maaf duuna deebine duris duuneerra har'as du'uu hin qabnu minimum kostiidhaan jechuudha. Istragiliin gaggeeffamuu qabu kana booda utuu lubbuun namaan bahin utuu Oromoon hin miidhamin deemuu qaba malee abbaan arge dhufee dhiiga Oromoo irratti paartiin siyaasaa Oromoos paartiin siyaasaa biraanis Oromoon du'ee kana booda akkas ta'uu qaba. Maaf du'a utuu hin du'iin waan barbaadu argachuu qaba yaada jedhuun qaba guddaa galatoomaa. Galatoomaa